አካከዩክ ያባብሉክ ማታቅ አንተ ደሃ መሃይም አንተ አይደለም በኔ ህዝብ ላይ እንትን የምትል የቋንቋ አፍ የማሳናገረው አንተ ወሰክ እንዳንተ አይነት አይደለም በእኛ ህዝብ ላይ የሚጨፍራለሁ እንዳንተ አይነት ቆሻሻ አይደለም በእኛ ህዝብ ላይ የሚቀር ወላ የነዚህ የፒፒ የኦፒዲዮ አባላት እንደዛ የነዚህ ልክስክስ የኡመተ ኦሮሞ ከንሰልጥ ኢሳንጀረን ቆሻሾታ ካን ዲቃሎታ የሰከዱፋን ገታኒ ወርን ይላል ኦሮሞ ረቲ ኦሮሞ ኡመተ ኦሮሞ ፊ ኦሮሚያ ረት አደብል ስማረም ሀከሳኒ ካሱ ቀባ ህንካሰንታና halkan tokkotti isaan finna namni tokko gattaa'e kan isin ilaalu tokko illee hin jiru namni tokko qabeenya oromooti kana qabeenya abbaakoti abbaako qotatee gabaree kaffaleetis damooza kan si kennaa jiru so wanta kana wanta efi raawwachuu qabdas marratti namni tokko oromoo kan taaten kana dhaggeeffadha bor seenaa sini gaafata harra warra diqaalota akka onnee qabaniti oromoon dubbatu oromoon akkasin godhu wanta kun godhan jedhaniti kan mudhii isaaniiti jedhaniti kan oromoo irratti roodisan kun dhaabbachuu qaban isinitti himu dhaabbachuu hin dhaabbatu taanaanis ammallee qabsoo keenyatti halkan from now amma sa'atii kana jalqabneeti qabsoodha hadhaatti itti fufna ndawam oromiyaa keessatti hidda keessa buqqisnaaw lammafa oromiyaa keessatti dhaabbachuu hin dandeessan diqaalota kana eessa akka dhufan hin beeknu hay ni dorsisu lidara keenya dorsisu deeggarsa keenya dorsisu qabsaa keenya gorsu qote bulaa keenya dorsisu hay eenyu saani kan isin saanitti ta'e eenyu saani kan abdii saanitti kenna or lafa abbaa ko dhufe mana ko dhufeeti mana keessaan aariyaa jecha gondariif gojaam irra dhufe I don't know whatever esa bakka saani akka dhufan kanaafu ermiyaas abi party keessan shut down ta'u qaba amma shut down ta'u qaba shut down gochuu qaba mootummaa hin qabdooti amma boodde amaana si kenname konara virus chance ke carraa ke sirraa fudhatee jira virus ke wajjin achitti allayyaaseen ani sitti maan jira oromoo irratti virus hin facaasin waa'ee oromoo atin beektu abii oromoo hin beeku I can be one Ethiopia one language one nation haadha keetti timta yeroo san ana miti kan nattimtu amaartichatti kan baqataa yamanii fi Israa'el la dhufanii irratti ana irratti mootiin irratti ngootu ani mus irratti fighting godha namni si dhiisu tokko illee jiru dinagdees yoo ta'e beekumsaas yoo ta'e humnaanis yoo ta'e sittiin dhufa sin sodaadha sin sa'een namni tokko kanaan duratti cal jenneeti kan teenye jaallannee miti isin sodaannee miti diqaaltota akkasii miti kan oromiyaa irratti kan bokkisu diqaaltota akkasii miti kan hogganoota keenya ifa mana godha abbonnatti bilbilaa jiru ifa mana godha egaree biyya tanaatiif mootummaa nama biyya bulchaa jiru hun moktoota dhaabota siyaasaa hundaa wajjin waliin taa'ee dhimma egaree biyya tana ilaallatu hundaa wajjin taa'ee bifatti mari'atee jechuudha egareen biyya tanyaa akkamitti coomsa kanatti bitiin tanya tarkaanfachuu qabdi irratti taa'ee wal mari'atee egaree biyya tanaa heeraaf seerratti irkatee qofa bitiin tun taca'uu dandeessu malee akkuma isaan fedhan sanitti akka sirna dabaree sanitti deebi'ee abbaa irrummaa sanii nitti fufa yoo je bitiin tun karaa bittinnaa deemtii gamasin jaa haga fulbaanatti heerii mootummaa isaaf kanneen mootummaan kun biyyattii tan itti fufee gama heeraatiin bulchuu danda'u kanaaf sanbooda immoo eenyumtuu ta'e hayyoonni oromoo ta'e dhaabbotiin siyaasaa oromoo hajirtu guutumatti ta'e dhaabbotiin siyaasaa akka Itoophiyaatti illee jiran guututti ta'e waliin mootummaa kanaa wajjin waan seera qabeessa lafa kaayyatan itti ce'umsa itti aanu akkamitti waliin bulchanii seera qabeessa gama ta'e tokkoon lafa kaayyachuu yoo kan danda'an ta'e ta'anii mareetanii waan sagalti kan murtaa'e yoo ta'e waan bareedaa mootummaan ana qofaatu beekaa osoo hin ta'in anaatu siif beekaa dhiisee anaatu siif murteessaa dhiisee hayyoota biyyattiin qabdu beeytoota keessaa fi alaan hayyoota gurguddaa jira kanneen yoo jin mari'atee biyyattii tana fuulduratti akkamitti ofna kajuu irratti yooniif immoo akka carraa ta'ee tiyya qofaan hin deema kajoo yoo ta'e mootummaan waliin achi cahuun ni ulfaata. Jiraatotni godina Wallagga Lixaanaa Gimbii humnootni nageenyaa mootummaa dararaa cimaan irratti raawwataa jiru jedhan. Jiraatotni OMN fi yaada isaanii kennuun mootummaan qabsoon fuulduratti fidne yeroo gabaabaa keessatti uummata cunqursuutti seenuun waan hin mallee jedhanii jiru.
Waajjirri nageenyaa Naagimbii garuu komii jiraatota haalee jira Taganya Daaqaa dabalata qaba. Amma namni kun callisee maqee naa wajjin ta'a rakkoo garaagaraa na gargaara malee nama qara dhaqee olii gaddeemu miti nama qashalabbee miti nama nagaadha. Bishaan kun nama sireesii gandii sun dhumtuu beekuudha. Amma inni kun guyyaa gaafa 18 sana waraanuma mootummaa kanaatiin qabame. Bichaa kana dugda dubatti cabsanii dhanii amma sa'aatii kudhaa keessaa sa'aatii tokkotti achi tursan. Heddii achi tursanii booddee warri kaan akka odeeffannoo fudhateetti gimbiitti bahennaan gimbiitti abaachuu dhabuudhaaf immoo lafti bari'an jedhu. Bichaa kana naannoon moona kootii fuullee kusaa jedhamu keessatti rasaasaan ajjeesaniiti achi bushan. Guyyaa gaafa sana maal rakkootu jira naannoo sana sababa ka'umsa kanaa kan ta'u. Waraanumatu nu darabee mootummaan kun kan inni gadhiise waraanatu guutuu addana jira. Gadi baanee ol lixuus hin dandeenyu ijoolleen qara qaxxaamuu hin dandeessu. Sodaataa jirra wanta balleessinasii jiru gaafa sana maaliyyuu ammayyuu ta'anii mana gaddaa keessatti firooti koofi'anii amma ammayyuu doorsifamaa jirra. Saami kun maal isin boostanii eenyu dararaa jira. Garatti baqanii dhabnee kanaan baay'ee akka ittiin dararamee dhiphataa jirra. Aanaa Gimbii ganda Waddeessa Warqaa. Erguma waraanni mootummaa kanaa gadi bu'ee naannoo keenya buufatee taa'utti ka'eetu rakkoon garaagaraa nutti uumame isa kana nu egaa xinnoo akkaataa namatti mannus hin qabnee fi wanta nama nu gaafatus hin qabneef akkasumatti nachuuchaan baay'eetu jira. Minaan namaa kan meeshaadhaan uranii kan gannaqanii mana sakattaa turanii qooxii faayyaabanii amma diiganii ilaalanitti rakkoo babal'aa keessa jirra. Daa'imman numti ol adeemaan illee nu harkaa yaa'anii yeroo isaan baqatanii badantu jira lafa isaan ga'an kan hin beeknedha. Yeroo mana sakatta'uu dhufanii iyyama mana murtiirraa fidee dhufan qabu. Hin qaban meeshaan argatanii adeemu birrii nama dhuunfaallee birrii 11,000 gabayyoo tolchiisaa kan jedhamu ganda Waddeessa Warqaarraa kan saamametu jira waraanni kun fuudhee. Baay'ee addoo guddaa keessa jira amma dubartoonni mataan isaanii akka itti daggalanuu kan hin qabanii ijoolleen akka itti nu biraa baatee isaan nu galchitu qabu rakkoo gurguddaatu jira. Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gimbii dhufanii ganda keessa nu qabanii manuma jalaa fa'aa nu qabanii qeema keessaa jechuudha. Achi booda deebi'anii nu fuudhanii qeera nu fageessanii achi bosona keessatti karaa irratti ibsaniiti kan nu tumaa turanii. Ijoollee afran reebaa turan san keessaati ijoollee lamaan isaan rasaasaan ajjeesanii. Naannoo sana haalli jiru sodaachisaadha. Waraana kaan waraana shaniitu socho'a jedhaniiti kan isaan socho'anii baasaa jedhaniiti kan namoota irratti miidhaa reebichaaf kana gaggeessan doorsisaaf kana mana sakatta'uu kanatu jira kan ganda keessa deddeemu jechuudha. Nagaa jirtu obbosoo. Nagaa kiyanii. Nagaa galata waaqayyootti gaafatamaa waajjira bulchiisaaf nageenyaa Aanaa Gimbiiti minii. Eeyyeno. Taganyeen jedhama Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii irraan isinii bilbila. Akka Aanaa Gimbiitti gidduu kana namoonni hidhaa fi ajjechaatu haalaan dabalee jira. Waan jedhu tokko komiinuu biratti bilbilu wanti kun dhugaadhaa waan jedhu isinirraa qulqulleeffachuufan bilbila. Yoo gaa odeeffannoo akkasii hin qabnu eessaa fuudhanii akka odeessan hin beeknu nuuf haaraadha wantichi. Gama biraatiin namootni amma hidhaan bakkeewwan adda addaa irratti haalaan irratti dabalee jira. Baanee galuuf xuufillee yaaddofnee irraa waan jedhu kaasu wanti kun komiin hawaasaa kun akkamitti ilaaltu isin? Isaan kun namoota ganda keessatti uummanni tasgabbaa'ee hojiin misoomaa hojii nageenya akka hin hojjennee fi warra yeroo garaagaraa rakkoo uumaa jiran saamicha garaagaraa hawaasa keessa deemanii warra rakkoo uumaa jiran warra namoota bulchisiisaa jiran qulqulleessuudhaaf yeroo isaan qabaman malee waan fedhee miti. Oduuwwan koronaa waliin wal qabatanitti wayita ceenu immoo sa'aatii 24 keessatti qorannoo laaboraatoorii taasifameen namni dhibee koronaatiin qabame akka hin argamne ministeerri fayyaa beeksise. Ministeerichi akka jedhetti sa'aatii 24 keessatti namoota 2,016 qorannoon laaboraatoorii taasifame. Uummanni of eeggannoo isaa cimsee akka itti fufuu qabu ministeerichi hubachiisee jira. Dhukkuba koronaa irratti hubannoon ogeeyyiin fayyaa yeroo garaagaraatti kennaa jiran hojiirra oolaa hin jiru jedhan ogeeyyiin fayyaa. Ogeeyyii fayyaa hospitaala waliigalaa Malkaa Odaa keessaa kanneen OMN'f yaada kennan hawaasni ammas dhimma koronaa laaffisanii ilaaluun bal'inaan mul'ataa jiran. Labsiin yeroo muddamaas dhimma biroof ooluun hafee dhukkuba kana to'achuuf tajaajiluu qaba jedhanii jiru akka itti dhiyaata. Yeroo baay'ee hawaasni keenya akkaataan itti hubataa jiru naannoo tokko qofatti qabee ilaaluun jira dhukkuba kana. Amma yeroo baay'ee dhibamaan akka biyya keenyaatti namni dhibee kanaan qabame irra caalaa kan argaman naannoo magaalaa Finfinneeti. Naannoo sanitti qofa qabanii garas ilaaluun jira.
Kanaaf waan biyya ormaata irratti dhageenye kun biyya keenyas wanni hin dhufneef wanni nurratti hin mul'anneef hin jiru waan ta'eef yeroo hunda of qopheessinee labsii labsame kanallee hojiitti galchinee osoo xiyyeeffannoo addaatiin dhibee kana osoo kanarraan babal'atin ittisnee gaariidha. Uummanni nu iskiriin goone uummata baay'ina uummata keenyaatiin waliyyoo qabne baay'ee xiqqaadha parsentii xiqqaadha yookaan nama miliyoona irraa nama 26 akkas 30 kan hin caalle. Hanga dhibamaan naannoo keenyatti argamutti kan vaayirasii kanaan qabame namni argamutti xiqqoo namni haalli ittiin hin dadamaqnee fi haalli ittiin na'ee of eeggannoodhaaf hin sochoone hin jira nu kana ilaalaa jirra amma waan arginetu jira magaalaa kana keessatti haadholiin bifa aadaatiin haadholiin siinqee magaalaa keessa deemanii hubannoo kennaa turanii gama hundaan bulchaan godinaa maal hojjettoonni mootummaa karaa adda addaatiin faca'anii hubannoo kennaa jiran garuu hubannoon sana amma namni guutumaan hojiirra oolchaa hin jiru wanti nama sodaachisu hubannoo san sirriitti hojiirra oolchaa hin jiru. Namoota 10,000 tilmaamu iskiriin goonee yoo keeziin 100 jiraate keeziin sanii oli akka jirutti bakka garagaraatti teest laaboraatooriin teest godhu yoo otoo eegalame hojiin sun bakka hundatti haala wal fakkaatuun godhame keeziin hin jiru jechuun hin danda'amu. Labsiiwwan labsame sun akkamitti hojiirra oolaa jirra yoo jettee ilaalte almost labsii sun deebi'ee labsii biraatiinis yoo haqamuun agarreeni hojiirra oolman isaa hin jiru jechuun hin danda'amu. Labsiin muddamaa akkuma dhibee koronaa maqaa dhaatee labsametti waanuma labsameef san ilaallatee hojiirra ooluudha qaba akka an jedhutti. Waltajjiin adda addaa uummanni walitti heddummaatuun nama 4 akka hin caalle jedhamee labsamee ture. Addunyaan dhibee kanarraa gara nagaatti itti deemtutti yeroo gaafata ji'oota gaafata waan yeroo gabaabaan baduu miti tatamsa'inni isaa ammallee sa'aatii kanatti biyyoota adda addaarraa biyyoota arabaarraa namni karaa adda addaatiin gara biyyaa seenaa jira kun ammallee nama sodaachisa eessaan akka seenu namni garamiin akka dhufu hin beekamu kanaaf dhibee kanaaf ammallee shakkii guddaa gochuu qaba jechuudha hawaasa. Yoo xiqqaate torbeedhuma tokko torbeedhuma lama osoo hojiirra oolee ilaallamee yeroo silaa namoonni shakkamanii iddoo turmaata yeroo yookaan isolation centerii qophaa'e sun feeziin sun torbeen lamaan sun atleast aga darbitutti kan eeggamu ta'e waan baay'ee hir'isuu danda'a bakka bakkatti namoota deeman kana bakka tokko akka hin geessine daangessuu danda'a waan ta'eef yoo xiqqaate namni silaa naannawa jiru san keessattu qofa akka turuyyuu osoo kan godhamu ta'e gaariidha kanan jedhuun qaba. Oduu xumuraatiin addunyaa irratti lakkoofsi namoota dhibee koronaan qabamanii miiliyoona 3.4 caalee jira. Lakkoofsi namoota dhibee kanaan lubbuu isaanii dhabanis naannawaa 200,000 fi 40,000 gahee jira. Kanneen keessaa 65,000 fi 700 caalaan Ameerikaatti kan lubbuun isaanii darbe. Kanneen keessaa 65,000 fi 700 caalaan Ameerikaatti kan lubbuu isaanii darbe. Xaaliyaanitti lakkoofsi namoota lubbuu isaanii dhabanii 28,000 fi 200 caalee jira. Biriitaaniyaatti 27,000 fi 500 kan caalan dhibee koronaan lubbuu isaanii wayita dhaban. Ispeenitti 24,000 fi 800 kan caalutu lubbuu isaanii dhabe. Lakkoofsi namoota Faransaayitti dhibee koronaan lubbuu isaanii dhabanii immoo 24,000 fi 500 darbee jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota OMN oduun sa'aatii kanaa kan hangammaa ture sagantaaleen OMN afanitti oofuu daawwadha.